Maaliga aariin irraa qabdu moo? Yoo akkana taate waan an dubbadhu qaba. Yoo akka duraa sana taate ammoo waan an dubbachuu narra jiraatu hundumaa waatarratti barreessee jira gatii ta'eefi. Egaa ashama kabajamtoota abbootii amantaa, kabajamtoota jaarsolii biyyaa fi kabajamtuu haadha siinqee, kabajamtoota artistoota Oromoo biyya Jarmanii, kabajamtoota qeerroodhaa fi qarree Oromoo biyya Jarmanii kan guyyaa har'aa asitti argamtan hundumti keessanuu ashamaa baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Gaaddisa haara galfii qaccee koo asiif achi, sabboodhaa fi goonaa tuulamaa fi maccii, warri uumaan tolchee qabdan seenaa guddoo, warri koontoof daarimuu, warri sikkoof mandoo, dhiigummaa horiidhaan hin danda'amu bituun, aseebuu fi raayyaa humbanaa fi ituu, yoo nagaa qabaattan anis nagaan qaba, isin nagaa dhabnaan anis nagaan dhaba. Warri kamiseef baatii Oromoonni walloo, ciroo hamma dirree warri afran qalloo, warri awaash gamaa fantaallee karrayyuu, onni irraa fudhadheen isin yaada hardhayyuu, warri jahan bachoo jiilleedhaa fi galaan, karaan fagaatullee isin bira garaan, garuu fageenyi hin ittisu Oromoon tokkuma, nagaan keessan kooti attamii naguma.